Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan akkam nageenyi keessan badhaadha wabaaroo yoo yaajin bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaa isiniif qabnu isiniif hawwi. Egaa ka guyyaa har'a qophii bashannanaa fi yookiin qophii isin kofalchiisee isin bashannansiise jech qabannee isin dhiyaan. Maarree haga xumura qophii kennaatitti nu faana bu'a. Mucaan tokkollee namaddiitti argama. Isa kanallee gartee gurbicha kanallee waa gaggaafata. Innillee waan gaggaafata. Haga dhumaatitti wajjumaan turraa qoomii keenya gadhiyaadha isiniin jenna. Akkana. Lugaa Booranaa sanallee uma jaaladhuuf keessa isinii bubbuuse. Yeroo baay'ee illee isinii deddeebi'ee kan isinii dubbadhu ta'a. Akkana. Waan kana ta'eef gaafii si gaafadha. Gaafii nan si gaafadhu. Awwaatte? Ha? Dhageette mini? Dhagaa jira. Jaalalleen ta'e yookiin jaartiin ta'e sii dawwalte sakandii 20 keessa ganna dhiisoo siin jette. Tama amma meebii waliin haasofitee nagaa wal gaafattanii hojjaan baatan. Sakandii 30 keessatti amma ganna dhiisoo itti akkam godhu. Duraan dursee galatoomi gaafii baay'ee ulfaatu. Sakandii 20 keessatti dafee ganna dhiisiin jette. Akkami gadhiisuu danda'are na bilbiltee jettii miti. Wanta kana wal dhiisellee qaama wal agarree haasofnee maal taateetiin sababii wal gaafanneetii miti reefa goonu. Isiin sababii tokko barbaadu. Ati haasofitee hojjaan baate sakandii 30 keessatti dafe. Nayi amma. Ergaseen nan barbaadu maal baranii jechuun yeroo sanitti maal sitti dhagahama miira akkamii keessa galtaa yeroo sanitti ammoo inni akkanaa gosi dhufaa. Wanta baay'ee na dhagahama baay'ee teenshinii keessa gala. Waa baay'ee natti dhagahama ni rifadhaayyuu maal taateeti sababii kanarraa akkana jechuu dandeette jedhee. Ayyee. Kanaafuu ergasiin hin barbaadin dammoo hiikuudha kaa. Nima hiitaayi? Nima hiika. Magaraas hin nyaattu? Nyaatullee nama nan barbaanne akkamitti hojii jiraachuu. Garuu na taamaa si ta'a akkas keessaa hin baatu. Hin bahu na keessaa yoo hin dagatama. Haya. Dubartii bareedduu akkam bareeddu. Injiraa medeen dubartiin babbareeddu. Gurfaa tokko keessatti sitti cufanii harka duubatti isin hidhanii isin lachitti hidhanii akkamitti ilaalta. Isin biraa deeman akkam gootu. Gaafii kana jechuun isin hidhan si qofa hidhan. Si harka duuba siidhanii girgidda siidhanii ati girgiddarra dhaabbattaa. Isin bakka si dura achi deddeemti dubartiin dhuftee naman qabattee miti sirraallee hiikuu hin dandeettonni sun qulfii darga kee duubatti hidhamteerta. Isi achirratti ilaalaa isi achi akkas ilaalaa isi si dura beessa hin jiraame akka wayii goggoda kam godha. Anumaan natti dhagahamu dhugaa dubbachuuf maaliif yoo ta'e yeroo sananuu cinqaa kee biraa keessa hidhamee jira. Hidhaa san keessa baquuf yaala malee gara isii san yaada kiyya gara isii san godhee wannan jira. Kanaafuu homaa natti hin dhagahamu. Ana waan na gaafatte qabda. Ani moo mee ani ka si gaafatu gaafii jechuun waan akka mudannoo kana fa'aa raasuu na gaafatte. Gaafillee asitti hin deddeeressu mee kabajamtootaaf dhaggeeffattoonni kennallee akka dhaggeeffatanii mee waan si mudate biyya kanallee dhuftee biyyatti illee ta'ee wanti si mudate mee wanta tokko mudannoo tokko nuuf himi. Beeta mudannoon kee kun mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo ajaa'ibaati. Silaa beeta yeroo baay'ee itti fudhadhee mudannoo kiyya kan nuu barbaada. Haa ta'u malee yeroo baay'aan qabna yaa fuulduraaf kan itti deebinu ta'a. Yeroo jalqaba biyya Arabaa dhufu dalagaa Hussein namichi nu talasiisu Masriidha. Jiif Shaakush naan jedhu. Jiif Shaakush jedhe. Jiif Shaakush! Shaakush jechuun muddoosha kana fa'aa hin jiraame muddoosha. Waan illee wallaalee jira. Gamoo meeqara dalage? Sadi irra dalage. Gamoon kun haarawa. Darajaan ol baya. Qortoo jechuudha. Sanuu ol baatee gad deebitu. Gadi bu'u inni isaa fideedha lafaa fidee. Amma gadi bu'ee waan illee danda'e. Dhaabadha maal fidu maal jedhee namichi kun Shaakushummaan kun maali? Amma gubbarraa iyyeessa iyyan isaani. Taal jedhe iyyan. Amma kanas hin dhaga'ame waan ta'u wallaalee kalli waan isaa dhufu jedhee baarmeela guddaa irra dhaabatanii jiisoo dalaga. Baarmeelen beekaa mere qotaashaan martirra wal ga'een ulfaatumi. Nama laman kaasu. Baarmeela kana fuudhee laala kaa. Gamoo sadii irratti hin bahe. Sanuu bifti si baattee asirraan deema. Asirraan maal nama kaachaa. Amma namichi afaan nama qabatee. Nama urshuu haasaa. Maali kun? Maa inni natti biddee dhufte?
Ati afaan hin beektu wanti wanti asana qabee shaakoo isa jechuun shaakoo kana kun ati kammoo kana fiddee dhufte naan jedhe sii galee meedhee mataa keessa na ta'e walirraa muudannoo akkasitti na mudate beekta garuu muudannoo na mudate baay'eetu jira yaa har'aaf kanuma muudannoon Ormaa kana keessa mudannoo baay'ee tokko lama hin jedhamnetu nama mudata hundinuu mudannoo hima qaba ta'a. Ayyee garanumaan ammoo malee mee gaafii tokko sii dabala gaafii namni sii dabalu maal seeti abbattuu ijoollee qaba abbaan ijoollee sadii qaba sadeenuu maqaan isii Khadiija abbaan hin dhukkubsatee du'aaf ka'e gaafa du'aaf ga'u siree daggala abbaan qabeenya kana waan qabu qabeenya kana dhaamuu barbaada ilmaan isaa kana ilmaan kana sadeenuu Khadiija maqaan koottaa ilmaan kiyya jedhee sadeenuu dhufte ani du'aa jira qabeenya kiyya Khadiijatu dhaalaa jedhe abbaan hin du'e maqaan sadeenuu Khadiija kamtu dhaalaa qabeenya kan keessa kan gaafa sira ka itti aanu sira ka xumuras jira Yaa'u namichummaan yeroo waamamee fi abbaa Khadiir jedhamee waamamu waan ta'eef kan hangafaa santu dhaala. Akkamitti kan gaafa Hangafaa jechuun dalachiin dhiiftu kwa yaa'u atama maqaan kee Khadiir kiyyas Khadiir qabeenya kiyya Khadiirtu dhaala atillee anaan jedhee anillee anaan jedhee abbaan kiyya akkamitti yaa'u inni hangafa waan jiruuf ani ilmu hangafaatii kennamedha qabeenyu. akkasii miti si haa deebisu moo haa dhiisu Moo addaan qoodama hundinuu. jarri sadeen wal lolanii lola guddaa ta'e wal fixanii kunillee ana dhaalaa lakkii qabeenya kiyya ana fudhata abbaan anaa dhaameera amma biyyi bahee jaarsi bahee dadhabe jaarsummaa ta'anii amma dadhabanii bes wanni godhan dhabanii amma maal godharre raaga dhaqanii nama raagu jira amma raaga dhaqanii sadeenuu fidanii obboleessa kiyya maaliif dhufta boleeyyanti akkana qabeenya irra wal lolte maarree jedhama jaarsi biyyaa ijoolleen tun qabeenya irra wal lolte nama sadii maqaan Khadiiri abbaan jaraa ammootu Khadiirtu qabeenya kiyya dhaale jedhe jara sadeen keessa hangafaaf ixisuu jedhee abbaan hin dhaabne malli maalii jedhani kun amma nama dhibaa jedhee namichi raagaa kun amma nama dhibaa wanni goonuun jiru chaansiin biraan jiru abbaa bakka awwaala isaa sanneeni qabrii isaa dhaqne abbaa qabrii baafnee gaafannaa tokko keessaa maal jedhe hayya bareede santu furmaate ani isa malee hin dhiisu abboo dhiisi qabri hin baasame abbaa kiyya baasu malee hin dhiisu hayyee kai tokko maal jedhe mee ani yoo inni baase inni rakkoo hin qabu hin baase tokko ammoo ani hin baasu jedhe qabri abbaa kiyya qabeenya kana natti hafaman hin dhiisa malee an lafee abbaa kiyya qotee qabrii baasu anarratti haraam jedhe amma bakka awwaalchaa dhaqanii awwaalcharratti beekama bakka qabri abbaa dhaqanii tokko qattoo qabatee asii qofuraatti naqe ka qofuraatti naqe san biyyaa bahe qabri abbaa qotte dabee sadanii duniyaa mara keessaa addunyaa mara keessaa hin baasanii beetasabni ofirraa baasee gosti ofirraa baasee biyyaa bahe jedhanii isaa ka lammaffaa ka yoo inni qote ani itti ilaalaa jedhetti mari'adhe jalatti budeedhanii kalakki qabri abbaa kiyyaa ani qotuu hin baasu qabeenya si dhaalaa dhaalee akkanatti hiikamte dubbisu Sirrii jira. Sirrii. akkanatti hiikamte dubbiin garuu ammoo isin kun beektaa barumsa cimaa qabdi Bareeda. barumsi cimaa qabdi yaada egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya nu wajjin jirtan natti fakkaate qophii keenyatti xumurama Sumarratti haa xumurru. laa osoo xumuruu baannee tokko waa gaggaaffii osoo sii daddabalee Ada balee rakkoon kun. sii dabaluure takka abjuudhaan Itoophiyaatti fagarte Abjuudhaan Itoophiyaatti guyyaa irraa of arge. yeroo fagartu fa'aa bakka duraan fa'aan jiraame bakka rattinaa fa'aa maybe waan isin dhiiftee deemtu fa'aa ho'iitis jedhee abjuu fa'aa keessaa akkamitti biyya gara baay'ee wanni seenu jedha Yaa wanni seenee irra hin jiru garuu Itoophiyaatti of arga abjuun. Irra baay'ee of arga. rifannee fa'aa farraa buttee fa'aa Rifadhee illee hin beeka. mucaa tokko beeka biyya keenyaa abjuudhaan Itoophiyaatti of arge Suudiidhaa qabamee beektaa galee biyyatti abjuudhaan Itoophiyaatti of argeennan Itoophiyaa keessaa beektaa safara baalee roobee gulliitii jechuudha of arge gulliitii keessa fi daa'imni abjuudhaan gulliitii keessa dhaabatu of arge jechi taarika dhugaati beeku jedhee diribsii darbe maali ijoollee marti marree bakka kaatee bakka dhagaati maal taate badee gulliitiitti of argee badee Suudii ma jira badee Suudii ma jira
jechuun waan akkasii sanii beektaa namni jiruu fa'aa waan biyyatti waan biyya keessa jiraatu sanitti dhiisee biraa deemu sagantaa tokko kanatti yoo ammoo uluma kaatee biyya san keessatti abjuunis haa ta'u galte beektaa baay'ee si dhagahama jechuun jaalala biyyaallee qabaattu garuu osoo of hin hayyamsiisin fa'a akkasatti yoo kaatee biyyaa galte baay'ee ulfaata waan akkasii saniif si gaafadhe. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo qophii keenya hanga ammatti wajjin turtii taasisan itti bashannantan jennee abdii qabnaa yoona achittillee qophii addaa qophii nama bashannansiisu qabannee isinii dhiyaannaa kana ammoo qophii keenya hanga ammaa turre kana sheer gochuudhaan laayik gootanii akka nu jajjabeessitanii nu bira dhaabbattan kabajaan isin gaafan gartee warri maatii keenyan ta'inillee nutti dhiyaattanii akka maatii keenya taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessitanii maatii keenyatti dabalamtan hanga xumura qophii keenyatti wajjin bashannannee ka wajjin tutturrota amata dheeraa jechuudha. Kanaaf kanumaan isinii xumurraa qophii biraatiin ammoo walitti deebinaatti nagayaan nu turaa isiniin jedhaan uummata Oromoo addunyaa irra jirtan jaalala isiniif qabnu baay'ee tokko kanatti aansee obboleessi kiyyas yoo kawaan jedhu jiraaf taate innis dhaamsa isinii haa dabarsu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya yaa'u akkuma isa wajjin gaaffii fi deebii waliin taasifne waan waliin turtaniif galatooma isiniin jenna. Anumni Itoophiyaa kana polis subscribe godhaati jajjabeessaa wanta gaarii isiniif dhiyeessa waan ta'eef jajjabeessaa wanta isiniin jedhu kanuma waan waliin turtaniif galatooma baay'ee tokko isiniin jedhu. Keessumaa kiyya kanallee jajjabeessaati as keessaa gartee nama hamaadha xiinxalaa siyaasaati baay'ee nama siyaasaa qeerroo ijoollee ammaati akkasiiti asumaan akka wal barattan jedhee abdii qaba qophii biraatti walitti deebina baay'ee turtii gaarii.